Beeksisa waltajjii qormaataa qoraasuma afaan Oromoo QAO. Mallattoolee eenyummaa saba tokkoo mul'isan keessaa ijoon afaan. Akka saba Oromoottis afaan Oromooti. Kun ammoo afaan ofii barachuu fi barsiisuun qofti gahaa akka hin taane mul'isa. Waan dabe qorachuu, qajeelchuu, seera fi sirna isaa eegnee guddisuudhaan gulantaa qarooma ammayyaa ittiin ibsuu nama dandeessisu, afaan qorannoo fi qo'annoo taasisu, afaan saayinsii fi teeknooloojii tahee guddina saffisaa addunyaan keessa jirturraan gahuun dirqama hunda keenyaati. Kana milkeessuufis qaama dirqama kana fudhatee raawwachiisu qabaachuun barbaachisa. Haa ta'u ammoo hanga ammaatti afaan Oromoo qaama akkasitti itti gaafatamummaa fudhatee dhimmi afaan guddaa saba bal'aa qabu kun hojii kooti jedhee hojjetu horachuu hin dandeenye. Afaan keenya afaan sabni bal'aan dubbatu malee qaama dhimma isaa hojii kiyya jedhee hojjetu waan hin qabneef afaan abbaa hin qabne ta'ee hafe. Kanaafuu nu hayyoonni Oromoo hammi tokko wal geennee yeroo adda addaatti rakkoolee kanneen irratti mari'achaa kan turree fi yeroo ammaa waltajjii qormaataa qoraasuma afaan Oromoo QAO jenneen hundeeffanne. Marii fi qorannoo adda addaa waggaa tokko booda turree ittiin isin bira geenyu tanas tolfannee dhufneerra. Biyyoota alaa dabalatee Oromiyaa bal'oo biyyoota baha Afrikaa fi bakkeewwan hawaasni keenya keessa jiran keessatti afaan bal'aa miiliyoononni hedduun ittiin wal qunnaman tahee tajaajilaa kan jiru afaan Oromoo yeroo ammaa gara teeknooloojiitiinis dhaabbilee gurguddoo idila addunyaa tokko tokkoof iyyuu afaan hojii tahee tajaajila kennuu eegaleera. Kanaafuu gulantaa isaaf malu argachuu qaba jennee amanna. Kanaafis nuhi akka garee keenyatti gahee nurraa eeggamu bahachuu qabna jennee waan amanneef tattaaffii garasitti nu geessitu eegaluu keenya yoo isin beeksifnu gammachuu guddaani. Hojii guddoo tana numa qofatu fi dhabaasa osoo hin taane akkuma kanaan dura baratame hirmaannaa hayyoota keenyaa akkasumas akka walootti kan hawaasa bal'aa barbaanna. Shakkii malee akka hirmaattanis abdanna. Beekumsaan, qabeenyaa fi yaadaan nu cinaa dhaabbachuudhaan kanneen fedhii qabaniif balbalti teenna banaa akka taate hubadhaatii yeroo kamuu nu dubbisaa jenna. Sagantaa kanas torbanitti yeroo tokko guyyaa dilbataa isiniif dabarsina. Horaa bulaa, wayyoomaa, shanacha, qormaataa, qoraasuma afaan Oromoo. Horaa bulaa, wayyoomaa, shanacha, qormaataa, qoraasuma afaan Oromoo.